Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Harka fuunetta mooltanii dhaggeeffattoota keenya reediyoo Afuura Biyyaarraati oduu nageessina. Yeroo gabaabaa keessatti akka bidda saafaatti babal'achuudhaan guutummaa biyyattii keessatti kan tamsa'ee jiru mormiin barattoota har'as caamsaa 2 bara 2014 iddoo garaagaraatti itti fufee ooleera. Haaluma kanaan barattootni mana barumsaa qophaa'insaa Buraayyuu, barattootni Aayiraa, Mandii, Haromaayaa, Middaa Qanyiitiif barattootni Yuunivarsiitii Diillaa mormii isaanii ol kaasuudhaan har'a sagalee isaanii dhageessaniiru. Keessumaayyuu barattootni Yuunivarsiitii Diillaa mooraa isaanii keessa turan hidhattoota mootummaa Agaazii jedhamuudhaan beekamuun yoo marfamee turellee sodaa tokko malee mormii isaanii dhageessisuu isaanii oduun Diillaarraatii nu qaqqabe addeesseera. Bakka garaagaraatti bilbilee haala biyyattii quba isin qabsiisuudhaaf yaalii garaagaraa yoo goonillee kan itti milkoofne bilbila Diillaati. Mooraan Yuunivarsiitii Diillaa akkamitti akka oole gaafannee turre. Naannoo sa'a 2 walakkaa gaanii barattoonni waliin ta'anii sloogaanii yookaan immoo hiriira nagaa ba'anii jechoota kana dura yuunivarsiitota biraatti jedhamaa jiran jechaa nutti dhufanii gara kilaasii jirruutti. Kanarraa kan ka'e bakka nuyi ba'anii barattoota gadhiisne barattoonni warri itti dabalamanii warri Oromoo ta'an immoo keessaatti socho'anii deemanii barattoonni dallaa mana barnootaa kana keessatti jechoota jedhaa turaniitu haga naannoo sa'aatii 5-6 naannoo kanaatti walitti qabamanii naanna'anii mooraa mana barnootaa sana keessatti naanna'anii turanii. Isaa booddee jarri yookaan bulchiinsi mana barnootaa yuunivarsiitii kanaa barattoota walitti qabee walgahii taasise. Kanaaf jarri immoo walgahiirra wanna jiraniifi amma hanga gaafa wiixataatti nu obsaati gaafa wiixataa furmaata isaa isiniif qabannee dhufna jechuudhaan kan ka'e barattoonni ammaaf tasgabbaa'anii jiru. Kana dura immoo ganama yeroo barattoonni oliif gadi mooraa mana barnootaa keessa deemanii wantoota sagalee dhageessisaa turanii jarri poolisiin federaalaa yookaan agaazii warra jedhaman sun naannoo mooraa marsanii turanii. Erga walgahiin ta'ee xumuramee booda immoo barattoonnis ammaaf yeroo amma furmaan argamutti jarri tasgabbaa'anna jedhanii tasgabbaa'anii jiru ta'uu baannaanii ammas sagalee keenya dhageessifachuuf duubatti hin deebinu kan jedhudha yaada akkasii qabatanii jiru jechuudha. Maal ture gaaffilee barattootni kun dhiyeessan? Gaaffileen barattootatti ka'an pilaaniin naannoo Finfinneetti mootummaan federaalaa pilaanii baasaa jiru kana inni mormina. Sagaleen uummata Oromoo haa dhagahamu. Lubbuun dhuman yookaan namoonni gootonni dhumanii fi warri ammallee magaalota garaagaraa fakkeenyaaf yuunivarsiitii Ambootti, Wallaggaa, Haromaayaa, Jimmaa fi akkasumallee yuunivarsiitota biraatti lubbuun darbaa jiru kun bakka haa argatan yookaan seerri irratti taasifamaa jiru kun haa dhaabbatu kan jedhu irratti sochii taasisaa turan. Keessumaa amma guyyaa kaleessaa guyyaa dheengaddaa akka kanaa barattootni yuunivarsiitii garaagaraa guutummaa biyya keenya keessa jiran hiriira nagaa ba'aa jiru, sagalee isaanii dhageessisaa jiru, mormii isaanii dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitii Amboo keessatti immoo barattoota baay'ee akkasumas jiraattota magaalaa baay'eetu du'ee lubbuutu darbee dhiigatu dhangala'ee. Kana laalchisee gaaffii barattootni Diillaa kaasan jiraa? Ani amma wanta yeroo barattoonni waliin ta'anii hiriira nagaa bahan qofan hordofe malee isaatii booddeetti anis mooraa gadhiisee tannan bahee amma hiriirarra turuu isaanii yoo hiriirarra akkas ta'u kan jedhuun barattoota irraatiin dhaga'ee isaa booda barattoota barsiisuu gaafadhe waamee gaafadhe jennaan waan akkasii ta'ee furmaata akkasiirra geenyerra kan jedhu isaan irraan dhaga'e malee walgahii sanarratti hin hirmaanne jechuudha. Gama hidhattoota federaalaatiin
dhiibbaan ta'e hin turre jechuudha. Barattootni sagalee isaanii mormii tokko malee dhageessaniiru jechuudha diillaatti. Xiqqoo dhiifama dhagaan jiru mada. Guyyaa har'aa barattootni yuunivarsiitii Diillaa karaa hidhattoota federaalaa atuu dhiibbaan irratti hin ta'in sagalee isaanii dhageessisuu mormii isaanii dhageessisuu danda'aniiru jechuudha. Ijoollonni wanta sagalee dhageessisan wanta taasisan yookaan tarkaanfii fudhatan yookaan dhiibbaa fudhatan uma tokkoyyuu hin jiru. Akkasumatti sagaleen keenya nuufaa dhaga'amu jedhanii naanna'anii poolisoonni federaalaa sunis ta'e poolisiin naannoo kanaatiin immoo mooraamaatiin ala dhaabbatanii wantootuma jiru hordofan malee isaanis keessa seenanii homaa taasisan jiru. Dhaamsa dabarfachuu barbaaddan yoo jiraateef mee carraa isinii kenna. Tole galatoomaa dhaamsa dabarfachaa jiru wantoota ta'aa jiru kana hanga ammaatti lammiin kamiyyuu beekaa jira infoormeeshinii kamiyyuu hordofaa jira amma fakkeenyaaf raadiyoo Afuura biyyaarraatii orgaanaayizii gootan yeroo dabarsitan akkasumas Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii irraatiin akkasumas sagalee qeerroo kan jedhu sagalee miidiyaan garaagaraa jira wanna ta'eef lammiin Oromoo kan ta'e hundumtiyyuu seenaa kaleessa ta'aa ture dhiibbaa kaleessa nurratti ta'aa jiru beektota baay'ee qomoo baay'ee gootota baay'ee fi barattoota bor eessa gahu jedhamanii yaadaman baay'ee irratti hacuuccaa fi lubbuun daraaramuun hamma kanaa ta'aa wanna jiru wanna ta'eef sabni kamiyyuu lubbuu isaa sodaaf jecha duubatti akka hin jenne wanti jedhamaa jiru kun akka fashalatu yookaan pilaaniin naannoo jarri baasaa jiran kun akka fashalatuu fi inni guddaan ammas jedhamu qabummoo amma wanta kana fashaleessuu qofa otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan bulchitoonnii fi qaamni ilaallatu waliin uummata waliitiin ta'anii magaalaa guddoo Oromiyaa Adaamaatti inni darbee gara Finfinneetti akka deebi'u gaaffii inni bu'uuraaf jalqabaa kana ta'uu qaba. Erga mootummaa magaalli guddoon Oromiyaa Finfinneetti erga deebi'ee wantoota sakaan arreenjii yookaan haala mijeeffachuun ulfaataa miti waan ta'eef uummanni jiru gaaffii akkasii qabatee seera qabeessa kan ta'eetiin meeshaa garaagaraa rukuchuutiin yookaan wantoota garaagaraa walirrattis ta'e qaama biraa irratti meeshaa garaagaraa irratti uummata irratti geessisuu otoo hin taane seera qabeessaatiin baanii mirga ofeetoo falmatanii gaariidha. Garuu ta'us gaaffii barattoonni mirga seeraatiin tasgabbaanii gaafatamanis deebiin jiru dhukaasaa fi meeshaa rasaasa garaagaraatiin lubbuu balleessanii uummata yookaan barattoota tuqanii akka barattoonni itti daraaraman gochaa jiru wanna ta'eetiifi kana hundumaa obsaa fi waan jiruutiin mirgaaf eenyummaa ofii uummanni kabachiisee qabsoo kana ammallee akka hin dhaamne itti fufiinsa akka qabaatuun lammii koo hundumaaf dabarsaa guddaa galatooma. Anillee maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddiseen isin galateeffadha. Yeroo keessan laattanii dhugumaan haala amma itti naannoon keessan argamu dhaggeeffattoota keenyaaf ibsu waan feetaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Tole homaa rakkoo hin qabu infoormeeshinii gara fuulduraatti jiruufis immoo toora irraatiin madiinaa wal quunnamna guddaa ulfaadha. Galatoomaa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin quunnamaa. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhamaa nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.